Matan dhaladheem jibba islaamaatiin manaa bahine musliimota deebi'ee galeem bakki kun bakkan itti of argadhe bakkan irra deebiin itti dhaladheedham. Amantaa boodatti hafaa akka ta'e itti duraan kan hin beeku islaamummaan amantaa haqaa tokkicha addunyaa kana amantaa qaroominaaf walqixxummaa jaalalaaf rahmata akka ta'e hubadheen fudhadheem. Shororkeessitoota jedhee musliimoonni ani yaadaa ture marabbaa nagaaf tasgabbii qabaniin amala isaanii gaarii sanaan booji'anii anumayyuu musliimana godhaniin masjida daawwachuuf jedhee qofa hijaabni ani bitadheem. Irra jaallatamaa uffata ani yeroo mara uffadhu naaf ta'eem. Ani kaleessa taatuu fiilmii hojjettu har'a garuu islaama kan tajaajiltudha. Oh my god, this is so amazing. This is what it was like when I heard the alarm for the first time. It was just so loud. Aisha Rozali jedhamti Biriitiin keessatti maatii rabbi jira jedhanii hin amanne irraa dhalatteem. Aishaan maatii amantii hin qabne irraa kan dhalatte qofa osoo hin taane namoota amanan yookaan amantii qaban waliin wal qunnamuuf illee carraa akka hin qabne dubbatteem. Aisha Rozali turtii dhaabbata oduu biyya Turkiyyee Anadolu Agency waliin taasisteen seenaa jireenya isii imala gara islaamummaatti taasiste akka kanaan seenessitiim. And when she told me, don't go, it's a Muslim country, I was like, I had to present myself. And now I'm Muslim, alhamdulillah, and that's the highlight of my life. Abjuun koo taatu cimtu ta'uu tureem. Hangan Turkii deemutti waa'ee amantiitiin wal hin beekun tureem. Musliima ta'uu koo dura amantii tokkollee hin beeku hin qabus ta'ullee akka maatii kooti waaqni hin jiru jedhee guutummaan guututti hin amanu. Ijoollummaadhuma koo irraa eegalee waaqni akka jiru nan amanam. Garuu sun yaaduma sammuuti malee amantiin hin turre nan yaada. Garuu maatii koo amantaa hin qabne irraa addatti wanti hin godhu hin turre jetteem. Amantii barbaacha gara Turkii hin imalle achittis bifa kanaanin amantaa argadha jedhisi yaadne gaaf tokko akka tasaan googilii irratti masjida biluu kan Turkii keessatti argamuun argim deemee daawwachuu nan danda'a laata jedhin yaade jetti Aishaanim. Garuu jetti Aishaan Istaanbulitti kan argamu masjida biluu yookaan masjida Sultaan Ahmed daawwachuuf hawwii qabaadhullee waa'ee musliimotaa ilaalchise yaada gaarii ta'e qabaachuu dhabuun koo sodaafa shakkina keessatti uumiram. Waa'ee islaamaaf musliimaa odeeffannoon ani argadhu warreen dhiyaa irraa qofa tureem. Miidiyaaleen isaanii kitaabonni isaan waa'ee amantichaa irratti kataban islaamummaa amantaa boodatti hafa amantaa mirga namaa hin eegne musliimoota ammoo shororkeessitoota kan fakkeessu waan ta'eef walumaa galatti yeroo sitti waa'ee islaamaaf musliimaa yaada gaarii hin qabu nan sodaadha ture jettim. Maalisa ta'u maal gara Turkii deemee masjida kana daawwachuu akkan qabu murteessim. Aisha Rozali biyya isii Biriiteen irraa kaatee gara Turkiitti imalteem. Masjida seena qabeessa biluu daawwachuuf dhufte biras geesse. Garuu akkuma magaalaa Istaanbul naannawaa masjida Sultaan Ahmed kana geesseen yaadni tokko gara sammuu isiitti dhufeem. Masjida kana seenee daawwachuun dura kabaja qabaachuu akkan qabuun yaade. Maalisa ta'u maal masjida kana haalan jiru kanaan rifeensa koo qullaa seenuu hin qabu jedheen gara suuqii tokkotti goreem. Suuqii kanaas waan hin mataa koo irra buufadhu biteen ittiin rifeensa koo haguuggadhe jetti Aisha Rozaliim. Rifeensa koo mul'isuun nama rifachiisu hin barbaanne tarii uummanni natti aaruu danda'u jedheen yaadem. Kanaafuu sababan masjida daawwachuuf jedhe qofaafin rifeensa koo haguuggadhe jettim. Suuqicha keessatti hijaabaan alatti uffannaaf kitaabilee akkasumas wantoota islaama irratti xiyyeeffatan biroo hedduu argeeram. Garuu maalummaan isaanii hagas maranaaf hin galle. Wayyaadhuman ittiin rifeensa koo haguuggadhu malee isaan kaaniif xiyyeeffannoo hin kennineem. Amma rifeensa koo haguuggadheera gara masjidan daawwachuuf Biriiteen irraa kahee dhufeettiin adeemem. Oliin seene asii fi achi keessa deddeemeen waanuma hunda daawwachuu eegaleem. Ergan masjidicha seene amma sa'aatii tokko gaheera. Keessa naanna'een waanuma mara ilaala baay'ee bareeda nagaa qabam. Keessoon masjidichaa nagaaf tasgabbiin guutamaadham.